Sai? Maltaati? Achi kana dhukoo Akkam gattaami? Akkam? Nagumaan fayya gala jirta. Mana maal doktorri maal siin jedhare? Nadu cinaacha shukko miidhama qabdanaan jedhe. Laa bar cinaacha doktora biran dhaqani. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani Muhammad Oro Tubiidha. Akkam nagaa keessanii jirra kunoo. Galatooma ulfaadhaa warroonni argitanii shoora guddaa araara kanarratti wajjin taphattan ulfaadhaa isinii jechuu barbaade ibsaan haa galatoomu nuuf dhaabbatu isaatiif Nasraddiinis immoo badii dalage dhiifama jedhee dhufee nuuf hayyamamaa ta'ee akkan jara lamaa walitti fidu manguddoo wajjin hayyamamaa naa ta'uu isaatiif haa galatoomu ulfaadhu wayyamii jedhaani baga araaramtanii baga nageenya nu jidduutti bu'e ammas hamtuu rabbi nutti hin deebisin isiniin jedha itti aansuun komiin jarana waan dalagmu keessatti waan dalagna keessatti hir'uun hin dhabamtu sirri hir'uun maal yoo jettan dachaas eessa jira jettanii nagaafataa jirtanii sirri dachaas illee ni jira obboleessa keenya qaalii kabajamaaf jaalatamaa yeroo sanitti guyyaa sanitti beellama godhannee turre dachaasi bilbilli yeroo sanitti cufaadha itti bilbillee turre jechuudha akka mana ibsatti nuuf dhufu hunda isaanii araarsuudhaaf nageenya buusuudhaaf hattaan haga abdii zaalima sangawutti finnee akka nuuf yoo ka dhaabatee uf laalu taate dhoqqee keessa jiru san keessaa yoo bahee ofirraa dhiqee gara keenya ka deebi'u taate haga abdii ga'uttuyyuu nuti waamicha goonee jirra jechuudha. Ammas irra deebine goona fi akka of laalu bakka jirtu sun sirrii miti gamana kootu gara araaraa jennaani. Itti aansuun dachaasi komachuun sirrii argitee guyyamatu rabbumatu waliin nuun fedhiin akka bakka tokkotti waan san raawwannu ammas tarteen qabdu taafteetu caalaa yeroo sanis bilbila kee argachuu hin dandeenye bilbilli kee cufaa ture haa ta'u guyyaan irra Nasraddiinii fi ibsaa yeroo waliif finnu kun carraan kun yoo beellamne shayxaanni way jidduu dhalata rakkoon biraa way jidduu dhalata yaada jedhurraa tana jalaa ciibsinee nu komatullee irraa fixanna obboleessa keenya qaalii kabajamaaf jaalatamaa dachaas irraa fixannaa tana jalaa ciibsinee maana duuba gootan yaada jedhu yoo ka dhiyeessitullee taate sin irraanfanne sin ganne bakka sii kennee jirra guyyaa argitee sin nusi dhufaa ammallee tarteen qabduu Nasraddiin ibsaa wajjiin taanee bakka tokkotti walitti dhufnee si wajjillee nageenya kan buufnu ta'a jechuudha tatartee dhiifama nuu godhi taafteetu caalaa siin jedha wanni achi ilaalee natti mul'ataa jiru Nasraddiinii fi dachaas akka malee walirratti xiyyeeffattanii tankaarfii walirra fudhataa jirtan viidiyoo keessa yeroo laalu jechuudha hin barbaachisu obboleeyyan tiyya araara yoo jenne uf keessaa bayaatii gara araaraa fuulleeffadhaa nu cinaa dhaabbadhaa jiran hawaasa keenya anu akkan an ture hin beeytaniisa anu achi keessaa ka'eetiin sadarkaa nama araarsuu irra gubbarra jira rabbi galanne haa ga'u alhamdulillah maqaa ummata oromoo bal'aa maqaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa na cinaa dhaabbachuudhaan na gorsuudhaan na sirreeffachuudhaan na lolachuudhaan na dhaanachuudhaan argitee lolli isaanii sun anaaf dawaa ta'ee du'aayinaa godhuudhaan rabbi na gargaaree sadarkaa amma nama araarsuu gubbarra ga'ee jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin amma isinis walirratti hin duulina dachaas dhaabadhu atillee dhuga qabdaa dhaabadhu Nasraddiin dhaabadhu ga'e nageenya barbaanna asii achi nagaa malee lolli akka faayidaan qabne hundi keenyayyuu arginee jirra malee lolli akka faayidaan qabne akka bu'aan qabne atis argite anis argee jira dachaasis argee jira hin barbaachisu wal loluun kalaas daangaa nurraa godhaatii dhaabbadhaa isiniin jedha dhaabbadhaa amma booda viidiyoo walirra walaabdanii walirratti hin duulina isin ilmaan kabaja qabdu ilmaan nama guddaati ilmaan hayyootaati ilmaan oromooti gara wal fiddan hin qabdan gara wal finnu hin qabnu kanaaf dhaabbadhaatii hanga dachaas hin dubbifnee guyyaa godhannee yeroo dhiyoo keessatti amma wanni anaan sirraa murteessu hin jiru dirqama deemee ibsaa wajjiin waan kana gochuudhaaf marii godhee ibsaa wajjiin mari'adhee akka furmaata akka kennu
waa'ee Nasraddiinii fi waa'ee Dachaas irratti fuulleffannee haga abdii ga'utti jechuudha. Abdillee hin dhiifnu yoo rabbi ka qajeelchu taate lakki humna kiyyan na baasaa sirraaf yoo ka jedhu taate suni abban laallata. Nuti immoo gama keenyan nagaa feenaa dhaabbadhuu jennaan jechuudha. Kana ibsaa wajjin deemee mari'adhee kan irratti bal'inaan haasoynee jara lamaan waamicha goonee fi waliif finne jechuudha. Osomaa fixuu danda'u. Osomaa waa hunda gochuu danda'u dirqama kabaja walii kaayuun bakka walii kennu hangafa kennallee waan ta'eef nama umrillee nu dura bule waan ta'eef nama argitee homa hundaanuu akka hangafatti duratti ilaallu waan ta'eef nama kabajaa fi naamusa qabnuuf waan ta'eef argitanii sanumaaf dirqama isuma wajjin goona. Isuma wajjin ka Nasraddiinii fi Dachaasis walitti finna. Du'aa'ii keessaniin nu cinaa dhaabbadhaa. Du'aa'ii keessan nu godha. Amma du'aa'iin keessan haga sadarkaa nuti amma irra jirru anu fi ittiin milkaa'e du'aa'ii keessan alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbi galanni haa ga'u ulfaadhaa wayyamaa isiniin jedha. Ammas du'aa'iin keessan rakkoo boolla san keessaa na fuutee ol na baafte goobana na goote. Ammas goobanaa Oromoo kiyya bahaa fi seensa kaabaa kibbatti naaf jiraadha. Ammallee dagaagaa hormanni keessan heddummaatu ulfaadhaa wayyamaa isiniin jedha. Tawaa'ee ibsaati. Taqoyxee natti haftee jira. Maaliif ittiin qallee maaliif ittiin uffifnee ibsaan miidhamee jira. Saamanni isaa saamame moo kan saamamne jedhu ibsaa bira taa'ee gaafiif deebii waliin godhee ibsaa manni kee saamamee ka jedhu gaafadha isinii fida. Yoo saamame ka jedhu taate laala indo kokkorina an saamame jenne yoo ka saamame jedhu taate akka silaa uuman ambaa gootu goona. Yoo dandeenye meeshaa san ni kafalla. Yoo dadhabne gosa qabna. Yoo dadhabne Oromoo qabna. Gaachana isin uf duubaa qabna. Isintu nu duuba jira. Isinuu nurraa fixxan. Isinuu nurraa kafaltan. Yoo meeshaan ibsaa ka saamamu taate, yoo meeshaan ibsaa ka badu taate mana san keessa sababa lola kanaatiin rakkoon tokko qabeenya ibsarra ka gahee jiraatu taate afaan ibsarraa ibsaan gahee jira qabeenya kiyyarra ka jedhu taate dandeenyu ni kafalla. Dadhabnu Oromoo nu gargaaraa isiniin jennu lamaanuma tan nurraa fixa. Ka balleessilleen ilmaan teessan, ka itti balleessilleen ilma keessan, ka jalaa balleessanilleen ilma keessani akka gootan isinintu beeka nuti fuulee isiniin geenyu. San immoo addaan baafannu malee murtii hin kennu jechuu asirra dhaabadde. Addaan baafadhee ibsaa gaafadhee ni jiramoo wanni kun hin jiru addaan baafadhu malee murtii kennuun natti ulfaata. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya ulfaadhaa wayyamaa hedduun isin jaaladha. Naaf jiraadhaa umrii dheeradhaa isiniin jedha. Akka silaa uuman ambaa qabdutti, akka sirni qabutti, akka sirni Oromoo qabutti, akka sirni abbaa gadaa ittiin jilba teessisee, itti uwwisee, itti godhutti silaa akka isin godhaa jettanitti ni goona. Akka san immoo udaan marii qabuun ajaa'uu jette Oromooni marimaan ka goonu ta'a, walumaan ka goonu ta'a. Ka balleessilleen ilma keessani, ka itti balleessilleen ilma keessani akka gootan isintu beeka. An isinitti kenne akka gootan isintu beeka. Daawwattoota kiyyaa fi kabajamtoota kenna ilmaan Oromoo warroonni argitanii ibsaan miidhamee jira. Ibsaan akka kamiidhalleen keessani hoodha an isiniin gahe akka gootan isintu beeka isiniin jedha. Hanga ibsa bira dhaqee ibsaa wajjin haasawa taasisee deebii san irraa argadhutti nafaana turaa isiniin jedha. Ibsatti bilbilee ibsaan xiqqoo na dhukkubeetiin hospitaala jira naan jedhe achittiin itti dhaqaa nafaana turaa. Hospitaala inni jiru bilbila naayimettiin deemaa jira nafaana turaa isiniin jedha. Hospitaalli illeen kana darajaan isaa jechuudha. आओ सलाम अलैकुम इब्साई माल ताते Achi kan na dhuko akkam gattaami akkam nagumaan fayya gal jirta mana maal jedha doktorri maal siin jedha na dhuko cinaacha kan shukko miidhama qabdanaan jedhe laa bar cinaacha doktora biran dhaqani shukkuma inna jedhe sukkummaa wayya sukkummaa irra wayya akkame nagumaami wallahi haja daruuri fiinsi barbaadaa dhufe garuu amma ishii fayyad dursa fayyad dursa waan ta'eef amma ishii fayyi amma xumuratteere ala samade mo fi kala ol sente doktora silalani amma na bilbiltu bare xumureen gadee mara ha alhamdulillah hayya kalas gallesis
galleetti sukkuumna jedhe wani isin jechuu barbaade dhiifama kaameraallee wanni kaadhee fi waa si gaafachuuf wanni si gaafachuu barbaade manni kan kee saamamuu dhugaadha moo dhugaa miti ammas immoo laaptooppiin kan kee cabuu addaan bas amma haqiiqatti uummata na gaafate dirqama bira dhaqiitii dhugaa jirtu abbo fayyaas amma ishii fayyeeti kana suuta waan nama arsullee miti jedhe uummatatu dirqama akka ibsaan dhugatti qabeenya isaa saamame manni isaa saamame moo laaptooppiin isaa cabe mutaakkida dhugaadha. Kiifani akkami gaafii akkana gaafta rabbi jedhi ma sin agarsiifne macha buusaa si garsiifne moo sin garsiifne kala sirraa amanuu fi bareefsaa na duuba mashoom laaptooppii qofa maala ganta mani waa hedduu hin badee basan muhimanne irra dabre maana gaafattee mati kan lakki yoo ka akka ta'u malu goona fi wanni si gaafate kaameraalleen akka ijaan agarree gumaama darbe ciccabsanii yoo kaameraan kan keemo inna doolaara 2,500 bitee kaamera HD dabar kalas kanaafuu nu yaasa magara manaa deemu kalas dhiifa manaa godhi manni keessa saamamee laaptooppiilleen cabulleen dhugaa ta'e kaameraan keetilleen ka gumaama darbamu taate kalas nu yaasa dhiifa manaa godhi yalla nu yaasa dhugaa dhagaa kabajamtoota hordoftoota kiyya irraa hubadhee jira nafaana tura kalas amma kan mana deemna jedhe nu yaasa kalas mana walit dachaana inshallah rabbi fayyaa siyaa kennu ayyee du'aayii godhaaf kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya du'aayii godhaaf cinaacha na dhukkubachaa jira kun anuu hospitaalatti itti dhaqe du'aayii teessanii nu cinaa dhaabbadhaa amma gara manaa deemaa jira nageetti